Eliyaas faarfannaan isaa tokko mata duree kitaaba tokko taa'e. CD isaa keessa inni jiru, CD tokko keessa inni jiru faarfannaan 12 kitaaba 12 taa'e. Nuyi akka sabaatti tokkicha guddaa qabna malee tokkummaa guddaa hin qabnu. Jireenya kee geeddaramuu qabu. Eliyaas namni waggaa 10 dura beeku har'a argee isuma jireenya isaa siin jedhu. Inni azmaariin faarfattuu fi namichi tokko miti baay'eensa. Mazmaariitti yoo kennite waaqa guutee lafa keessi. Wanti ati baratte kun waan tajaajila faarfannaa gargaaruudha. Achi mee barnoota keessa nutti taasisaa. Walitti dhufeenyatti waaqayyoo wajjin qabdutu faarfannaa ta'a. Waggaa 14 Eliyaas hin bade. Baduu Eliyaas keessa immoo jijjiirama guddaa dhufe. Jechuun faarfannaan isintu beeka isin guddate ta'e hin guddanne ta'e hin beeku garuu istaayiliin ittiin faarfatamu baay'ee jijjiirame. Isa baqattee badde moo? Waldaa dhaabanii waldaatti qabatanii hanni kan geggeeffamu saamichi kan geggeeffamu jireenya namaa waaqayyo sitti dubbate akkasiin jedhanii birri nama harkaa fuudhuuni hanni kana caalu jiru. Attam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii kaffee. Kaffee shoon torban kanaa kunoo har'aa eegaleera. Namoota isin akka nu isiniif finnuuf nu gaafattan keessaa nama jabaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan koo har'aa faarfataadha, barreessaadha, investariidha mooti. Kan biraa kennaa yoo qabaate immoo walii wajjin itti fufnee waan nu ilaallu ta'a nu duukaa turaan afeerraa keenya. Keessummaan koo har'aa faarfataa Eliyaas Bantiiti. Bakka nagaan dhufte. Nagaa keetii. Isin jechuun narra raadhee yaadaa jira. Qalama dibde moo uumamoo umurii maffide moo kana? Mee nutti mi'aaree darree keerasa jiru wantoota adii kana. Umuriis miti. Qalamiis miti. Jireenyi maffide kana. Jireenyatu fide. Jireenyi yaadriin baasa jiru. Kan warra kaanii irraa fixaa kan gobaluu naddeesse. Sagaarraa bal'ise. Buqqa'uu dinnaan achi wal naddeesse kan go. Jireenyi gurraachessuu moo hin danda'a? Isa kanan argineen. Adiin gurraacha yoo jiraate gaafachuun gaariidha kana. Kanaafuu si jedhee itti fufuu ni hin danda'amu. Baay'ee. Baay'ee namatti tola yeroo nu laatteef galatoomi. Ulfaadhaa isinillee. Eliyaas baay'ee nama jaallatamaa nama kabajamaa akka taate namooti baay'een dhugaasii ba'u. Isatti nan deebi'a garuu amma wanti irraa jalqabu barbaadu waldaa kee keessatti faarfannaan ati jalqaba baaftee fudhatame gara mandiitti si ergani fakkaatu waldaa mandiitti yoo dogoggorina sirreessita. Waldaan mandiis faarfannaa kee ilaalanii gara boojjiitti si ergani faarfannaan kun akka inni waraabamuuf. Boojjiin gee faarfannaan kee hin kufe. Lafa dha'e. Faarfannaan kee hin kufe. Waan isaan nutti attam ture inni ilaalaniitu dubbii waaqayyootiin ilaalanii kennaa kee ilaalanii namichi kun kennaa isaan qabu. Faarfannaan kun dubbii waaqayyoo hin gitu jedhanii moo attam ture? Attamitti immoo abdiin kutanne ati? Baay'ee galatoomi kaffee anillee sii jedhee yoon haasa'e naa qajeelaa si beeka amma tokko isin jechuudhaaf baay'ee nama narraa fagaattu miti. Sii jechuuf immoo xinnoo ishees baay'ee galatoomi gara kaffee shootti. Keessumaa gootee naaf heeruu kee fi waaqayyo si'a eebbisuun jedha. Gaaffiin ati na gaafatte kun si'a baay'ee miidiyaan garaagaraa na gaggaafateera. Gaaffichis cimaa ture. Anis lafan gaafadhutti deebisaa man ture. Haa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf aan yeroo sana ijoolleen ture. Kutaa 4ffaatii gara 5ffaatti darbeenii
yeroo sana. Waldaani ittumaan tajaajilaan ture konfiraansii garaa garaan deemee tajaajilaa ture faarfannaa kanaan. Yeroo sanayyuu. Utuuni faarfannaa kana barreessee faarfachuun jalqabin dura immoo yeroo isaa yeroo rivaayivaalii reefuu ka'u sochiin hafuuraa cimaan ka'e waanta ta'eef utuuni faarfannaan barreessin iyyuu dhaga'een ture raajinatti dubbatameera. Faarfataa akkan ta'u waaqayyo faarfataa waldaa sana keessaa akka kaasu keessumaa baasee immoo anaan na bira geemayyuu natti himameera. Akkuma jedhame faarfannaan naa kenname faarfachuun jalqabee kwaayirii keessatti. Faarfannaan kun egaa hin dhaabatu. Maali faarfannaa baay'ee ture yeroo sana immoo. Booddee egaa piroosesiin isaa baay'ee dheeraadha. Gabaabsee mayoonni sitti hime albamiin hojjetamuu qabaa. Faarfannaan kun kaasetiitti ba'uu qabaa jedhame. Waldaa kee jira? Eeyyee. Isa dura namni akka keenya buddeen nyaatu yookaan immoo namumti foon uffatee jiru kun faarfannaa hojjeta jedhee yaaduun ture. Ofii keetii? Eeyyee. Faarfataa faarfannaa barreessee faarfatu isa jalqabaa Taamiroo Rotaan arge naannoo keenyatti. Gaafan argu nama faarfannaa faarfachuu danda'a jedhee nama gaafateedhaan. CD isatu baase? CD isaa yoo tuun taane qaama. Faarfannaa moo faarfatamuyyuu? Eeyyee. Qaamumaan. Ergamaatu faarfatatti yaada? Eeyyee akkasitti yaadan ture. Ijoollummaadhas hin beekun ture naan galle wantichi. Booddee garuu osoo faarfataa taatedha. Gaafa natti himamu an gammachuun yeroo sana gammade yoon achi dhaqe malee waan hin gammadu natti fakkaatu deebi'e. Gammachuu guddaa ture. Akkuma sana faarfannaa barreessuun jalqabe. Faarfannaan kun jechuun isa dhaabbatu miti guyyaatti faarfannaa baay'ee barreessitee yoo oolta yeroo sana. Achuma jira wanta ta'eef yaadi kee. Faarfannaan kun hin baay'atee waldoota garaa garaa faarfachuu jalqabee faarfannaan kan koo ta'uun isaan barame albamiin isaa hojjetamuu qabaatti dhufame. Jalqaba kan koo yoo tuun taane waldaa keessaatii namni faarfannaa 2-3 abaluu tokko qaba abaluu 2 qaba abaluu 3 qaba walitti qabneetu erginaa jedhanii jennaan ani maal namni tokko namni qabu jiraan jedheeni. Baadee masi waan akkasiin jiru isa ijoollee ifatan na dheekkame koree dargaggootaa keessaa tokko. Naani namatti dhiyaattu qabdaniire akkas moggaatti baasee manitti hime. Isa kami faarfannaan kennaan dheengaddayyuu waldaa akkasii dhannee ittiin tajaajilleerra. Faarfannaan akkas jedhu kan koote naan hin soobdaa jedhe nan kakadhe. Kan koote dhe ana barreesse deebisee immoo nan shakke natti barreesse jechuun akka waan hin dandeenyetti natti hime waan ta'eef nan shakkeen. Booddee garuu kan keeti taanaan jedhanii dirabatiif barreessitee ediit gochaa deemtaa yeroo sun naan gulaala. Kan koo ta'uunsaa gaafa baramu dafanii kutaa gaafatani. Yeroo sana sabakaa kifilii fi sinodosii jira. Itti gaafatamaan sabakaa ammoo lubuma waldaa keenyaa ture. Isa bira dafee ga'e sabakaan hin dabarse jechuudha. Kifilii ga'e. Kifiliinis na beeku faarfannicha beeku wanta ta'eef waldaan faarfachaa ture wanta ta'eef. Isaanis hin dabarsan. So sinodosii deeme jechuudha. Sinodosiin boojjiidha? Sinodosii boojjiin gaafa deemu barreeffamaaf sagaleedhaan geessita. Barreeffama nama akka qajeelee barreessisne qubee saabaadhaan barreeffama saabaa barreessuu hin danda'u ture. Nama qajeeshee barreeffamee waraabamee immoo sagaleedhaan dhaqe. Gaafa dhaqu edaa isaanii faarfannaa duwwaa miti kan isaan ilaalan. Kufaatiin isaa ergasii amma kan naa galu kufaatiin faarfannaa yeroo sanaa ergaa faarfannichaa duwwaa miti. Ergaa isaa erga ilaalanii fudhatanii ergaan isaan ta'a erga jedhanii booddee jireenyi isaa akkamii isa jedhu immoo qorachuu jalqabani. Jireenya nama faarfatu sana. Jireenyi mucaa kanaa Eeliyaas faarfannaan isaa gaariidha. Jireenyi isaa akkamii jedhanii qorachuudhaaf nama akka isaanii kutaatti erganii dhaga'e. Sinodosiin kutaatti nama ergeedhani. Nama maqaa isaa waamuu dandeenyu jechuudha. In erganii dhufanii gaafa qoratanii inni barateeraayii jennaan an kutaa 5ffaan barachaa jiru sana 4-5tti darbe. Maatii isaa keessaa namni barate hojjetaa mootummaa jira jennaan hin jiru. Maatii isaa keessaa immoo naggaadee cimaan jira jennaan hin jiru innis. Qonnaadhaan investirri jiraayii jennaan innis hin jiru.
Nama beekamtii qabutu hin jiru. Maatii koo keessa namni na beeksisu hin jiru maatii koo keessa. Maatiin koo midhaan bitanii nyaatanii ashaboo bitatoo ta'e immoo midhaachuma gurguranii ashaboo godhu. Uffata bitatoo ta'e sumatu uffata ta'a. Qonnuma sanaadha jechuudha jireenya isaanii. Achumaa naanna'aa malee investoroota hin turre isaan. Garuu akka naannoo sanaatti immoo hiyyeessa isa waan nyaatuu fi mana keessa jiraatu hin qabnes miti. Gaafa qoratan insaan baadiyyaadha. Nu mana isaanii iyyuu hin beeknu jedhan warri kutaan beekan dhuguma mana keenya. Kana yoo kaaneen faarfannaa isaa maxxansinee fi gurbaan kun yoo hattuu ta'e yoo kadhattuu ta'e akkasitti ilaalu waldaan keenya. Personality sansakkaa kee eeggachuu qabda jireenya kee. Sababii kanaaf nama hin beekne kanaaf faarfannaa isaa maxxansinu sadarkaa jedhu irra ga'ee gaa koreen faarfannaa ilaalu. Isa booddee faarfannaan kee dorgommii isaa darbuu hin dandeenye kan jedhu xalaa mana barumsaa dhaqeen natti kennani. Nuyi baadiyyaa keessadha magaalaa lafa barannu waankii jedhama achitti xalaan natti kenname xalaan sun akkuma shagametti boojjirraa dhufee chaappaa sinodosii qaba. Nanna'e kottu jedhanii laatan se'een gaafa xalaa argadhu. Na fudhataniiru se'e gaama waaqayyo natti meera kanaan. Shakkiin qabun ture waa'ee faarfannaa kooti. Faarfannaan kee dorgommii isaa darbuu hin dandeenye kan jedhu gaafan dubbisu akkuma ta'e wallaalli nan dhukkubsadhe. Dhugaa. Dhukkuma isa guddaan dhukkubsadhe. Amma funyaaniin faa dhiigina bootti. Waaw. Jiramti jechuun fayyummaa makoon dhabee gootummaatti. Amma gaallolli koo eenyu wajjin ta'e waaqayyo wajjin ta'e. Sinodosiin jechuun akka waaqni nuyi jalqaba argine iyyuu isaanii. Sigalee ijoollumaatiin nama guddaa nama tajaajilu gaafa argitu badaa bira dabarsitee waaqayyoon hin argitu. Namuma sana argitati. Sanni dubbatu sana dhageessaa ta'e. Sinodosiin immoo dhaqeeraan gaafa faarfannicha geesse dhaqeeraan faranjoota guuteera mooraa sana keessa. Siree isaan irra lubbushan mooraan isaan keessatti biiroon isaanii waan ajaa'ibaati. Mana akkasiyyuu achitti hin argan. Soo jara kana waaqayyoomatu kaa'ee jedheen amanee soo bakka hafuura sobaatee hafuura seexanaatu natti galee anaan seexanatu na kaase malee waaqayyoon na kaase miti maaliif immoo natti dubbatte argee akkas goote lolli koo waaqayyo wajjin ta'e jechuudha. Baay'ee miidhamte jechuudha. Garmaleen gaddee mana barumsaa nan dhaabee tajaajila nan dhaabee kadhannaa nan dhaabee faarfannaa barreessuu nan dhaabee even buddeen nyaachuun nan dhabe. Waaw. Garmaleen dhukkubsadhe. Yeroo dheeraa erga dhukkubsadhee ciisee booda dhukkubi koo mana yaalaatti sun nageessan hin beekamu waliin isaa qorichi na fayyisuus hin jiru. Maaliifi dhukkuba dhiphinaati wantichi malee dhukkuba normaalii dhukkuban turre. Namni inni kaani na jaa'imanni keessa jiru. Waaqayyo turkutee jedhu waaqayyoon ganee jedhu namoonni. Akka waaqayyo ajjeesuuf jedhee ilaasin jedhu. Baay'ee immoo na beeku nan kadhadhaan faarfadhaan lallaban ture. Isa booda gaaf tokko galgala tokko tajaajilaa humti baay'ee beekamaa hin taane tokko waldaa keessaa warra raajii dubbatan waaqayyo itti mukanatu jira reefuu ka'u. Galgaluma lafaa wayii fagoodha nurraati deemsa sa'aatii 2 wajjin tajaajilaa turre waan ta'eef waaqayyo dhaqee deemee ergeera. Nama mana banatee kutaa kootti seenuun arge. Isa dhufuma jilbeenfatee nama afaan haaraa haasa'u kadhatee dhiisee dhimma koo miti waaqayyo wajjin waliin beeknu amma. Dhiiseeraan. Xalaa sana maatii kootti iyyuu hin argisiisneen. Nama tokkotti iyyuu hin himneen. Waldaan keessa hin beekan. Waldaan isin beekan inni natti kenne iyyuu hin beeku kufaatii ta'uusaa. Isa booddee maal jedha raajiin suni xalaa tokko fudhattee galtee jedhe. Isaan silachi garagalee geeffadhu itti naanne. Xalaa tokko fuutee galtee. Xalaan sun ana biraa miti kan sitti barreeffame siin jedhe waaqayyo jedhe. Xalaa sanaan akkan gadde hime. Warri xalaa sana si erganii jedhe. Barcuma isaan irra ta'an sana fira isaaniitu kaa'eef malee anatu kaa'eef miti. Isaan anaan hin beekanii siin jedha waaqayyo jedhe. Gaaffii kan biraan attuume. Namni utuu waaqayyoon kaasin sinodosiitii hojjetu jira jechuudha gaaffii jedhu natti dhufe. Maal jechuudha?
jechuun namni nuyi lafarratti argine waaqa bakka bu'e isaaniin waaqayyoon keenya taanaan eenyutu kaa'ee gaaffii jedhu natti dhufe amma. So isa booddee waaqayyoon natti dubbate yerooma sana dhukkubni manarraa bade inumaan fayyee isa booddee keenya jilbeenfadheenis. Nan kadhadhe waaqayyoon araaran kadhadhee naa kadhatee na bira bulee hin oolee namni suni tooratti hin deebi'ee achi ka'een namni utuu waaqayyoo hin kaasin waldaa kiristaanaa keessatti tajaajiluu danda'a kan jedhu amma har'aa jechuudha. Amma har'aa gaaffii yeroo sana keessatti uumamedha. Waaw jireenyi kee hamma kana kan hafuuraas kan fooniis miidhame jechuudha xalaa sana. Barumsa nan dhaabe baay'ee. Dhugaa dubbachuuf barumsa man dhaabe san yeroo sana dhaabe waggaa sun numa gubatee waggaa itti aanu sin dhannanii gara waggaa 3 barumsa dhaabe. Waaw Keezii sanaan barumsa nan dhaabe amma immoo waaqayyo isaaniin hin beeku jechuu isaatiif immoo haaraa ta'e waan kan biraatu na keessaa ka'e. Tajaajilan itti fufe hamileen koo akka dhufu kan godhe akkamittiidhaan immoo abdiin kutanne kan jedhu waaqayyo matu nama natti ergee natti dubbate. Abdii gaaris. Then gaafan ka'u immoo dhugumayyuu namoonni waaqayyoo utuu waaqayyoo barcuman kenniif waldaa kiristaanaa keessaa gaara ta'anii waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilan jiru har'ayyu. Chaalenjii waldaa isa guddaa agartee jechuudha. Amma mee faarfannoonni sun maal ta'e badeef immoo hin hojjetame? Faarfannaan albamitti ba'e lakkoofsa tokkoffaan akkoo isuma fa'i. Akkuma jirutti. Akka jirutti utuu hin taane ergasii faarfannaan barreessa jira. Maaliif amma eenyu faatu qaba ofirraa faarfannaan jedhu suni eenyu faatu qaba ofirraa mallattoo olichaa faarfannaan jedhu suni isa booddee barreeffame ergaa sana booddeetu mallattoo kan koo ta'uu isaanii mul'isu ofirraa hin qabanii jedhe waaqayyo. Jechuma isaa sananii faarfannaa godhee deebisee gaafanii gara Finfinnee dhufu faarfadhe jechuun faarfannaan ergasii naa dhufanii faarfannaa baay'eedha. Faarfannaan gaafa sana sin oduu galees keessa jira albamii sana keessa. Faarfannaan sun waldaa galee ergaa dhufeef raawwateera jechuudha. Sirriitti. Amma namoonni akka kana ta'an jiru ta'a har'as. Maal jettama warra kana? Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni akka kana baay'eetu jira. Namoonni faarfattoota har'a ba'anii faarfatan kana caalan namni hamilee isaanii rukutee waldaan rukutee ofii isaanii of rukutanii namoonni hin bayyinaaf baay'eetu jira. Isaan akkasii kun yoo ka'uu danda'u ta'e har'a yeroo qabu ta'e kadhatanii ka'uu danda'u taanaan gara fuulduraatti dhufuudha. Tokko nama hin qabanii namatu isaan barbaachisa. Nama caalaa immoo ofuma isaaniitii deebi'anii waaqayyo na waameera jedhanii ka'uu danda'uun baay'ee murteessaadha. Malee faarfattoota hedduudha faarfattoonni kana caccaalan kanii hin bayyinafan. Namootaan ukkaanfamanii kan jiran. Eeyyee. Ammaati kennaa kee waaqayyo sitti meera. Jalqaba ijoollummaa sanatti faarfataa akka taatu waldicha keessa nama akka kaasu kallattiidhumaan immoo sitti dhufee kennaa faarfannaa waaqayyo akkasii kenneeru. Sitti mee waaqayyo iyyuu namatti dubbatee chaalenjii nama naga'u karaa namaa immoo dhufee ayyaana nama keessaa ukkaamsuu danda'a jechuudha. Amma gaa ati kitaabas barreessiteetta. Kitaabas barreessite waa'ee faarfannaati. Ofii keetiis faarfataadha. Kitaaba sanas barreessite nama akkamittiin kennaa isaa baruu danda'a. Kennaa faarfannaa amma qaba yoo ta'e akkamittan bara'an. Sagalee gaarii qabaachuudha moo maa inni itti yaadda? Kennaa qabaachuu ofii baruun tokko isa namni sitti dubbatu raajonni sitti dubbatan caala hafuurri kennaan sun ittiin sii kenname dubbachuu danda'a ofuma isaatii. Dubbachuu danda'a. Kennaatu sii kenname jechuun waan warra kutu tokkotu jira yeroo baay'ee. Faarfannaa jaallachuu fi kennaa faarfannaa qabaachuun garaagarummaa qaba. Faarfannaa eenyuyyuu hin jaallata. Jaallatamus qaba faarfannaan. Kennaa sana qabaachuudhaaf garuu mallattoon ati ittiin kennaa sana qabaachuu kee adda baafattu baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Amma aan ofii kooti tokko waaqayyoon natti dubbate. Lammaffaa irratti faarfannaan narraa iyyuu hin dhaabbatu. Sii dhufa. Nufa. Utuma mana barumsaa keessattuu hin jiru waan ta'e jedheen barreesseen kaadha.
Yaaduma kee keessatti. Jechaa nan barreessa daftara baadheen jiran islayyuu. Karaarra gaafa deemu waa'ee dalloo isaa jechaan deema. Sin dhiisu inni iyyuu. Qalbii kee keessa jiru. Hin dhufa. Qajeeshitee fudhachuu irratti xiyyeeffachuudha malee kennichumti ofiisaatii sin gadhiisu. Yooti waan kan biraa yaadde sin gadhiisu. Numa si duukaa deema. Humna qaba, humna ittiin si booji'u qaba. Inni kan biraan amma maaltu jira waa'ee kennaa kana keessatti fedhiinis immoo jira. Amma fedhiimti kee baqqaan faarfannaa madii utuma kennaa san qabaatin faarfannaa madhiisuu hin danda'u ittiin itti karaarra gungumaa deemtuu siisaa deemtuu jilbeenfattee maal jettee jaalalli keessa ammoo sanas rakkisa. Garuu tokko adda baafachuudhaaf waaqayyoon kadhachuun baay'ee murteessaadha. Jaalalumaan faarfannaaf qabudha moo kennaa isaan qaba jettee yaaduun baay'ee murteessaadha. Dirqama raajiisitti dubbatamuus hin qabu kennaa sanaaf. Raajiisitti dubbatamuus hin qabu dirqama. Ndaa'umatti kennaa sana hin qabdu jedhanii raajiisitti raajuu danda'u. Maaliifi kennaa sana hin qabdu gaafa jedhan amma sagaleen kee hin qajeelu taanaan ijaa sagalee hin qabneef kennaa faarfannaa hin qabdu jechuun hin danda'amu. Sagaleen shaakalaan dhufa. Shakalaan fidachuu dandeessa sagalee. Tireeningii barbaada. Vokaal tireeningiitu jira. Amma saawundi injiinaringiitti jira. Amma saayintistiitti jira. Sagalee sana sheep gochuudhaa fi hamma saayintistoota sagaleetti jira. Gonkumaa sagalee hin qabne fiduu dandeessa shaakalaan. Wajjin ta'uu si gaafata malee. Sagalee majaati hin qabnee fi ati faarfannaa hin qabdu namni siin jedhee sitti raajufaa jiraachuu danda'a. Kennaan faarfannaa barreessuu sun si qabaatteenaan sagalee kee hojjettee fiddaa jechuudha. So amma faarfattoonni keenya kun hin hojjettu sagalee keessan irratti vookaalii hojjettu moo jira barumsisuun biyya kana keessa? Waan akkasii beekamaa miti. Hin jiru. Faarfattoota lama sadiyyuu hin ta'anii namoonni sagalee irratti hojjetan. Kennaadhaan waan yaadanii fi waan hojii foonii hojjechaa jiran itti fakkaata sagalee shaakalaniyyuu. Waan foon itti dabalaa jiran itti fakkaata. Garuu dirqama ture sana shaakalu. Dirqama ture. Gonkumaa shaakalanii sagalee kan hin finne faarfannaa kan barreessan immoo jiru. Dirqama sagalees qabaattee faarfannaas barreessuun dirqama miti. Ammatti sagalee sirrii qabaattee ani immoo sagalee gonkumaa yoo hin qabu taanaan faarfannaa sii barreessuu nan danda'a. Hojjettanii laattaa? An kennaa barreessuu akka hin qabu beekamutu irra jira. Ati immoo kennaa sagaleessuu akkati qabdu yeedalloo baasuu akka dandeessu beekamutu irra jira. Kana mirkaneeffannee jennaan hin danda'ama. Amma waa'ee kitaabichaa asuma keessatti kaastan itti fakkaata. Nan kaasee. Amma kitaabni suni faarfannaan muummee barnootaan iyyuu muummee afur of keessaa qaba. Muummee barnootaatiin. Macaafni qulqulluun amma piroofeesariitti jiraati beekta. Teoloojii biratti ta'an ta'eef beekta. Amma piroofeesariitti jira. Sartifikeetii advaansed sartifikeetii dippiloomaa digirii maastersii PhD barreeffama barreessitiin immoo piroofeesariin ammasii kennamutti jira. Macaafa qulqulluu dipaartimentii tokko kun. Faarfannaan macaafa qulqulluu keessaa akka waraabamudha kitaabichi kan jedhu. Lammaffaanii faarfannaan muuziqaadha. Muuziqaan amma saayintistiitti jira. Faarfannaan yeedalloodha. Yeedalloon amma saayintistiitti jira. Faarfannaan mul'ata. Amma isa kanaafiti kennuu hin dandeenyu. Maal kennuu hin dandeenyu? Dipaartimentii kennuu hin dandeenyu. Digirii maastersii kennuu hin dandeenyu. Kanaachi qabxiileen kun arfan walaloon, yeedalloon, muuziqaa fi macaafni qulqulluun hamma saayintistii hamma piroofeesariitti jiru. Kana keessatti inni baratuuf inni barsiisu jira. Kana keessatti immoo namni yeedalloo baay'ee danda'u jira. Namni muuziqaa baay'ee danda'u jira. Namni sagalee baay'ee bareedu qabu immoo jira. Harmaniin kan barbaadamuuf kanaaf amma yeroo baay'ee waaqayyo sooloo miti baay'isuu. Sooloo miti waaqayyo. Waaqayyo sooloo miti. Waaqayyo harmaniidha, giruppiidha. Abbaa ilma afur qulqulluu jennan. Sadii tokko. Kana gargar baasuu hin dandeenyu. Faarfannaa keessatti amala giruppii kana yookaan amala harmanii kanatu jira. Abbaan sagalee of danda'ee kennaa qaba. Abbaan muuziqaa of danda'ee kennaa qaba. Abbaan walaloo of danda'ee kennaa qaba.
abbaan macaafa qulqulluu of danda'e kennaa qaba. Isaan kan hundumaa walitti dhufee hojjeta. Isaan kan hundumaatu walitti dhufee hojjeta. Amma nuyi hunduma kan walitti harkisnee deemna faarfattoonni har'a. Nama tokkorra kaa'ame. Amma faarfataa tokko jechuun har'a beekaa macaafa qulqulluuti, beekaa muuziqaati, beekaa walalooti, beekaa yeedallooti. Nama moo waaqa kun? Waaw. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Nuun garuu sanumaan amantoota joonjessaa wallee galla. Wanti baay'ee na ajaa'ibu garuu kennaa hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluu waan ta'eef duwwaa Eeliyaas namni tokkicha isaa perfektii hin taane arfansaa fuudhee waltajjiitti ba'ee dhaabbadha jechuudha. Kanaaf faarfannaan sooloon tokko faarfate utuu giruppiin faarfate hojiin inni hojjetu sanaaf ol baay'ee guddaadha. Rakkoon keenya inni guddaan garuu harmanii ta'uu hin dandeenyu. Attamitti fooyya'aa kun? Kun anaaf nu ulfaata dhugaa dubbachuuf. Yaa maaliif amma kun jira amma akkoo biyyoota guddatan keessa gara sirbaa si godhattee gara faarfannaa si dhufte akkati amma jette kanatti. Manni barumsaa isaa jira yeroon sirni Awustiraaliyaa ture waldaa Hillsong naqaan worshippiidhaan baay'ee beekamoodha isaan mana barumsaa isaas qabu. Addunyaa guutummaadhaa dhufanii iddoo sanatti baratanii bo'u. Akkati jette kanaadha. Tokkoon barreessaa, tokko qooqatti baasaa, tokko immoo dhaabbatee faarfata warri muuziqaa. So namoota garaa biraa ayyaana dhufetu namni tokko bahee dhiyeessa. Yeroo CD isaanii irrattis sana hundumaa sii kaa'u. Amma garuu akkuma tammatti isinii hunduma isaa fi keessanii hojjettaniitu fiddu jechuudha. Dandeettiin kun jira jechuudha. Ituu kana caalaa barnootaan deeggaramee hojjetame immoo baay'ee waan guddaa ta'uu danda'a ture. Kanaaf egaa isinumaa dhiifna isa kana. Irratti hojjechuun hin danda'ama maalidhaa? Walitti dhufuuni chaalenjii mataa isaa danda'e qaba. Anuma qoodan giruuppii tokko wajjin dhaqee faarfannaa barreessu kophaa koo yoo ta'e faarfannaa barreessuu hin danda'a. Amala garaa garaatu walitti dhufa, fedhii garaa garaatu walitti dhufa, sadarkaa garaa garaatu walitti dhufa, aadaa garaa garaatu walitti dhufa. Isa kana yoo dandeenye hojii guddaa mana Waaqayyoo keessatti hojjechuu dandeenya. Amma danda'ametti amma isa kana sooloo kana balleessuun barbaachisaa miti jedhee yaada. Sooloo kana irratti hafuunis barbaachisaa miti. Sooloo kana irratti hafuun hin guddatin hafuudha. Sooloo balleessuun immoo waan ammati wanta salphaa tokko waan lafaaf fuutu tokko amma tokko gaariidha taane har'uma nu argachuuf baay'ee rakkatta. Baasiin nuyi baasanii dhufnus cimaadha. Asittis qophiin kee cimaa ta'a. Amma sooloo na argatte kottottee bilbiltanii salphaatti na argatta. Waanuma salphaa kana keessa oolla yoo ta'e waan cimaan hojjetiin hafna jechuudha. Waan cimaa hojjechuudhaaf harmanii Waaqayyo barbaadu kana dhiyeessuudhaaf tokkummaa ijaaruun baay'ee barbaachisaadha faarfannaa keessatti. Garuu amma sanatti immoo kan nuyi irratti hojjechuu qabnu inni guddaan tokkummaa ta'ee tokkichas immoo gatuun nurra hin jiru. Tokkichis immoo tokkichuma duwwaatu guddachuu qaba jedhee irratti hojjechuu hin qabu. Amma si'a baay'ee yeroo kaampaasii turre paanal diskishinii gurguddaa qabna. Asaffaa fa'aa beektaa, Asaffaa Malkaa beektaa. Asaffaa fa'aa wajjin yuunivarsiitii tokkotti baranne paanal diskishinii gurguddaatu jira. Yeroo hundumaa iyyuu kooldenna sanbata wal geenya. Achitti yeroo baay'ee wanti dubbachaa ture amma har'aana keessa jira. Nuyi akka sabaatti tokkicha guddaa qabna malee tokkummaa guddaa hin qabnu. Jechi kun painful nama dhukkubsa. Tokkicha amma sooressa birrii guddaa qabu tokkicha baay'ee argachuu dandeessa. Kophaa isaa kan deemu. Riqicha namaa kan hin dhanne jechuudha. Faarfataa cimaa tokkichaan argatta. Barataa cimaa saayintistii tokkichaan argatta. Paasterii cimaa argachuu dandeessa. Raajii cimaa tokko argachuu dandeessa. Tokko. Garuu giruuppiin raajotaa turaniiru miti. Giruuppiin raajotaa hin jiran har'a. Giruuppiin faarfattootaa hin jiran har'a. Giruuppiin naggaadotaa hin jiran har'a. Yoo jiraatan immoo warra waliisisan, warra wal ajjeesan, warra wal balleessuu barbaadanidha. Tokkicha taatee cimaa ta'uun sin rakkisu. Tokkummaa taatee cimaa ta'uudhaaf garuu baay'ee si gaafata. Achi dhaquutu nurra hin jiru malee, iddoon siyaasaa keenyallee utuu gurmuun cimaan polotishaaniin giruuppiidhaan jiran cimootu jiraatan.
biyya kana sirreessuu danda'u. Amma ikoonomistiin cimoon utuu gurmaa'anii jiraatanii biyya kanaaf jechuudha. Amma ikoonomistii cimaa tokko argachuu dandeessu saba kana keessaa. Saayinsii isaa sirriitti kan beeku jechuudha. Garuu sirriitti kan beekan giruuppii argachuu hin dandeessu ofiisiin isaanii jiru. Waaw. Mee amma itti deebine dubbii cimaa kaafte baay'ee. Waa'een faarfannaa keessaa utuu hin bahin namni tokko gaafadheennaan maal gaafadhu Eliyaasiin jennaan Eliyaas jedhe faarfannaan isaa tokko jedhe mata duree kitaaba tokko taa'e. CD isaa keessa inni jiru CD tokko keessa inni jiru faarfannaan 12 kitaaba 12 taa'e. Jechuun bakka akka jechuma naan jedheedha kun. Innaa baay'ee gadi fagoodha jedhe. Nama kanaan jiru faarfataadha. Isaa eessaa fidee isa nuu gaafadhu jedhe. Eessaa fiddaas isa. Isa kanarraa haasa'e lammaffaa immoo nama bishaataadha jedhe. Nama dubbii beekuudha jedhe. Kun immoo saayinsii argaara dubbii gadi. Nama dubbii beekuudha jedhe. Nama immoo jireenya qabuudha jedhe. Akkamittiin achi ga'ee jedhe. Ni kana walitti qabiitii irraa haasa'i. Fichi baay'eedha. Faarfannaa cimaa jechuun yaani ijoollummaa koottiin faarfannaa naa ilaalaa innaan harkatti kufisan waan ta'eef faarfannaa utuun fuudhee gadi hin bahin dura kufee argeera waan hin ta'eef. Si'a baay'een irra deddeebi'ee ilaala. Macaafa qulqulluu baay'een dubbisa. Akkas jechuun illee badaa barbaachisaa miti garuu akka namni irraa baratuuf dhiyaachaa jira waan ta'eef macaafa qulqulluu nan dubbisa. Barreessee ka'e immoo macaafa qulqulluu anteolojiyaanii duwwaan gaafadhu faarfannaa koo jechi kun yoo jedhame atta medhe nama amanaama tokkoon gaafadha. Maal tamti akkasitti faarfattate nan argisiisa namootatti. Faarfannaan ani faarfadhu faarfannaa ala baay'ee gulaalameedha. Tokko an seeman barreessu egaa barumsaaf akka ta'uttiin haasa'a waan ta'eef malee dubbachuun irra hin jiru kana. Badaa of guddisuu yookaan immoo of himuu waan fakkaatuuf. Tokko macaafa qulqulluudhaan baay'een of ilaala. Itti namana jechoota ciccimaa gara faarfannaatti fiduudhaaf. Maaliifi oromti nama faarfataniif jecha filatanii faarfatu wanta ta'eef namumayyuu amma inni azmaariin faarfattuu fi namichi tokko miti baay'eensa. Amma azmaariitti yoo kennite waaqa gootee lafa si keessi. Si faarfata jechuudha. Waaqayyoon faarfachuun waaqayyoon immoo birayyuu ga'uu hin dandeenyu. Kan namaatti dabalanii faarfatuni kan waaqayyoon biraan ga'amu. Kan waaqayyoon immoo biraan ga'amu. Hin fixxu qubasaa tokko faarfattee fixuu hin dandeessu. So isa kana yoo dhiyaattee natti argame jettee hafuura qulqulluudhaan waaqayyoon kadhattee macaafa qulqulluu dubbistee hamma ta'e gaaddidduuma isaa argattee faarfatte namoota kan biraatti cimaadha. Waaqayyotti garuu baay'ee xinnoodha. Gaaddidduma waaqayyootu faarfatte dudda koo argite jedhanii Museedhaan. Museen dudda isaa argee gaafas galagalu koo uummati fuulli kee jedhanii achi nurraa qabeedhan. Utuma dudda waaqayyoo xinnoo ishee tuni darbuu argitee faarfannaa keessa buuste cimaatti fakkaata namootatti. Garuu ammoo waaqayyoon ga'u. Ameen. Kanaaf cimaatti fakkaata malee waaqayyoon jechoota kanaa oliitiin cimina kanaa oliitiin otoo waaqayyoon kadhanne ani waaqayyoon faarfadheerayyuu jedhee badaa nama konfidensii qabu miti. Faarfatamne waaqayyo. Jechoota keenyaan afaan keenyaan saba keenyaan waaqayyoon faarfatamne guddaadha waaqayyo. So waaqayyoon faarfachuudhaaf beekuutu nurra jira. Waaqayyoodhaan beekuudhaaf immoo nuyi nama waaqayyo wajjin yeroo argate iyyuu miti. Yeroon arganne nuyi waaqayyoof yeroon kennine. Wajjin hin turre hin teenye hin dhaggeeffanne yeroo waaqayyo dubbatu. Utuu isa dhageenye utuu isaa wajjin adeemne utuu miilla isaa jala teenye utuu yaadi keenya hundumtuu isa bira ta'e baay'ee faarfachuu dandeenya waaqayyoon. Nuun gurra keenya irraa kan iyyuu waan kan biraadha. Naannoo keenya wanti wacuuwa, wanti nuyi dhaggeeffannu, wanti nuyi ilaallu, wanti nuyi arginu, wanti nuyi jala oollu gaara dukkana
yaadduudha sodaadha du'a garatti waaqayyoon arginu iyyuu hin qabnu. So kanuma gidduudhaan xinnoo ishee lafa jilbeenfannutti yoo achittuu nu rakkisa malee wantichi. Achittuu nu rakkisa. Garuu hammuma xinnoo ishee yaadne yaadi keenya gara faarfannaatti nu dhufe faarfannaa cimaa ta'a. Ani faarfannaa cimaa faarfadheera akka faarfataan sun jedhes nama of amanu miti. Utuma boriin faarfadha rifeensi irratti addaateera. Inni kan biraan normaali iddoon waaqa faarfannaan fudhamu afur qulqulluu wajjin walii galuudha. Namni sunis xuruutti beeka jedhee yaada waan kana. Intimeesii walitti dhufeenyatti waaqayyoo wajjin qabdutu faarfannaa ta'a. Faarfannaa kan ta'u waan taamirii tokkotu lafa bu'a miti. Hamma beektu faarfatta. Hamma sii galee faarfatta malee waaqayyoon immoo xinnoo ishee jechuun gaaddidduudha kan nuyi beeknu. Eenyudha namni cimaan waaqayyoon fuulaan arge. Xinnoo nutti lallabamte lallabootuma dubbisuu iyyuu hin dandeenye lallaban kana raajotuma waan xinnoo nutti mul'attee naannoo tokko arganii kuma godhanii dubbatan kana dhaggeeffachaa waaqayyoon faarfanne utuu nama sirriitti nu barsiisu nama lafa nu kaa'ee nu leenjisu arganne tu yeroo fudhannee waaqayyo wajjin turre faarfannaa guddaa faarfachuu dandeenya. Tokko kanadha. Bishina waan jedhamu kana egaa yoo abidda bira oolte gubatta abidda keessa anaaf badaa bishinatu hin taane anaaf rakkinadha baay'een isaa. Chaalenjii yeroo ijoollummaa kootii kufteetta naan jedhame faatu tarii bishinatti fakkaachuu danda'a namatti sodaa kooti malee baay'ee amma kanas miti. Jireenya kee geeddaramuu qabu Eliyaasiin namni waggaa 10 dura beeku har'a argee isuma jireenyi isaa siin jedhu jireenyuma gaarii jedhame qaba malee namoota tokko si'a tokko ol ka'anii deebi'anii immoo baduu si'a tokko mul'atanii dhokatu garuu jireenyi isaa yoo itti kan ilaalanii jireenyi isaa isuma yeroo sanaati kwaalitii jireenyaa qabaa jedhu. Dhugaa dubbachuudhaaf waan tokkoon beeka. Waaqayyoon baay'een sodaadha, baay'een jaalladha, baay'een kabajaani. Akkan arge dubbachuu, lafan arge ooluu, jecha barbaachisne baasuu, hojiin taane hojjechuu, jireenya amma baay'een isaa qoosaan tokko iyyuu jiru ijoolleen hiriyoonni qoosii tokko jechootuma barbaachisne tokko jireenyuma hin taane tokko hin taphadhu jechuun miti ani baay'een qoosee taphadha. Jireenya waaqayyoo hin jaallanne macaafa qulqulluun hin jaallanne tokko gaafanii siireesii ta'u obbo qulqulluu faalaan jedhu. Ani obbo qulqulluu kana badaa waaqayyumaan waan hin jaalladhuuf tokkoffaa irratti mootummaa waaqayyoo hin qabu taanaan hin jedhaan. Mootummaa waaqayyootti hin galu taanaan har'uma sii jirin haasa'u. Har'uma nu waldaan naqu. Har'uma faarfadhu. Yeroo kee balleessuun sirriidha. Waan kan biraa yoo hojjedhee bu'aa qaba waanta ta'eef. An mootummaa waaqayyoo argachuutu narra jira jedhee 100 keessaa 100 nama amanudha. Mootummaa waaqayyoo keessa jiraachaa immoo waan hin taane dubbachuun, waan hin taane hojjechuun, jijjiiramuun, amala garaagaraa qabaachuun, fedhii hin taane mul'isuun namni waaqayyoo hin taane tokko iyyuu personalitii isaa fedheen dhiisaa waan baay'ee miti. Kanumaaf waan guddaatti fakkaata jedhee yaada namootatti. Wanti hin kompromaayiziin goone yookaan wanti xinneessee ilaaluu hin dandeenye anaaf mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo jechuun an yoon mootummaa waaqayyoo harkatti galfadheera ta'een tajaajila akkasitti namana. Akkasitti namana. Malee boriin qalbii jijjiirradhaa jireenya akkasiin godhaa kanatu kana waan akkasii kanaan gonkumaa naan dhufu hin godhu. Sun immoo suma duriiti waanta ta'eef laayinii sana keessan deeman yeroo hundumaayyuu. Kanaaf tariitti jijjiiramuu dhiise ta'a malee baay'ee amma kana akkasittiin argisiisuudhaaf diraamaa isaa miti. An callumadheen jireenya koo hojjedha malee diraamaa isaan hojjedha miti. Waaqayyoof galata namoota irratti garuu jireenya kee dhiibbaa gaarii uumaa jira jabaadhu.
Eliyaas CD sadii hojjetee tajaajilli isaa baay'ee fudhatamee waldaa keessatti akkaataa dinqiitti faarfannaan isaatu faarfatamaa jiru. Kaanfiraansiidhaan iddoo garaagaraatu deemu tuuf jedhee bahee immoo dhaqee mana barumsaa keessa galee siin jedha. Innaa wanti ati baratte kun waan tajaajila faarfannaa gargaaruudha. Achi mee barnoota keessatti taasisaa maal hojii gara sana deemte utuu kan hojjetaa jiru barbaachisaadha waan biraa barachuun. Galatoomi gaaffii kanaaf ani barumsatti akkanii jabaadhu kan godhe abdiin kutadhe si'a tokko. Abdiin kutadhe waldaa kiristaanaarraa. Maaliifin abdii kutadhe jecha yeroo jalqabaa amma na gaafatte namoota faarfannaan kee kufeera jedhanii naa deebisan sanatu gara kanatti akkan jabaadhu na godhe. Utuu Waaqayyo nama ergee natti hin dubbanne ta'e kufee mana afaan yeroo sana. Namoonni kun immoo har'a jalqaban utuu hin taane yeroo sanaa jalqabanii amma har'aatti waldaa kiristaanaa keessa jiru. Namoonni Waaqayyo kennaa kennee fi waldaa kiristaanaa keessa kaa'e kufteetta jedhamanii waldaatii baafamu. Warri kennaa hin qabne immoo waldaa keessa jiru. Warri Waaqayyo mallattoo kan isaa ta'uu tokko irraa hin qabu jedhe immoo waldaa kiristaanaa geggeessu. Waaw. Anamma yooni seekulaariidhaan jabaataa ta'uudhaa baadde Waaqayyoon akka hin dhiisu beekamaadha. Beekamaadha. An barumsa kana gaafan baradhu akka nama teoloojii baratutti hin baradhu. Barumsuma seekulaarii kutaa tokko amma 12 gaafan baradhu tajaajila koof hin barachaa ture. Yuunivarsiitii gaafan galee tajaajila koof hin barachaa ture. Yoo waldaan kiristaanaa nan fudhattu ta'e qaxaramee seekulaarii keessatti biizinesii kam keessatti dhaabbata kam keessatti qaxarameen wangeela mana kootti hambisa jedheen amantii akkasiin qaba. Waaw. Lafa waldaan kiristaanaa mootummaa Waaqayyoon dhabsiisuu hin dandeenye barbaaduu koo keessan dhaqeen achi. Faarfattoonni yeroo baay'ee walitti qoosna. Ati faarfattoota dhiyoo waan taateef qoosaa faarfattootaa beekte dhiyaan tillee badaa nama qoosaa jaallatu odeeffannoo kee qofa qaba. Baay'ee taphanna nuyi. Hamma manni barumsaa biyya lafaa kanarraa diigamee badutti mana barumsaa keessa taa'uu barbaaddaa naan jedhu ijoolleen. Baay'ee barachuu keerraa kan ka'e moo? Jechuun dhiisii. Maaliif immoo ijoollee wajjin dhattee siin dabbaruu siin gaafa ijoollee keessa dhattee teessoo. Waaw. Anuma yuunivarsiitii gaafa dhaqee mana kireeffadhee taa'uutuu danda'uun doormiin gale. Maaliif doormii galtaa? Maaf ijoollee wajjin teessaa? Nan kaaffee ta'ee birrii fudhadhee yookaan immoo birrii makoon iyyuu bakkeetii nyaachuutuu hin danda'u hiriira kaaffee sasii ka'ee kunnoo boolee ga'uuni eeggadheen keessa dhaabadheen amma inni siqeen nyaata kaaffee baay'ee si bisiisa kaaffeen nyaadha. Maaliif ijoollee keessa dhaabatta? Ani ijoolleen argine beektota malee jedha. Waaw. Ijoollee miti warri baratan kun. Even elementary keessa maaliif ijoollee keessa teessa gaafa naan jedhani an beektota keessa malee ijoollee keessa hin teenye jedha. Walitti qoosna isaaniif deebii kanan qaba. Kanaan of jajjabeessaa man deemaan. Doormiin amma doormiin koo akka mana jireenyaatti baay'ee. Ijoollees filadheen gala. Dafeenii pirooktariijiin waliin gala. Ijoolleettis dafeenii madda. Doormii koo sirreeffadhee gibbii sana keessa oolee buluun, gibbii sana mana barumsaa galuun, kilaasii galee barachuun, kaaffee sana nyaachuun wanti hundumti isaanitti tolaan baradhe. Maaliifi an tajaajila koofiin barachaa jira gama kan biraadhaan. Tajaajila koofiin barachaa jira malee an gaafa baradhu anamma ogbarruu Oromoon baradhe. Biizinesii nagahee gaafa nagahee. FB irra madame. Timirti ministeeriin kan na ramade. Timirti ministeeriin FB irra madame. Baankingii irra madame. Dipaartimentii an baradhu immoo. Dipaartimentii baankingii jedhu jira. Hin baradhu hin jedheen. Naan jijjiirtan taanaan hin baradhu. Maal barattare? Yookaan soosiyooloojiin baradha.
yookaan saayikoloojii baradha itti dhiyaatanii hawaasatti yookaan immoo ogbarruun baradhaan jedheen. Kanan ta'u taanaan ani dhiiseen deemaan jedheen. Akka carraa bara keenya irratti kaarikulamiin jijjiirame ogbarruu Oromoon baradheen. Ogbarruu Oromoo keessatti fookularii barattaa, barreessuu barattaa, liingwistikii barattaa, gaazexeessummaa barattaa. Anamma ijoolleen wajjiniin baradhe baay'een isaanii gaazexeessaadha. Yeroo sana gargar fo'anii maaliin jennee wanta ta'eef walumatti baranne appilaayidis ture. Sababii kanaaf gara barumsaatti sana filachuu kootii fi ammas waanan itti jiru kana faarfadhu nan barreessa miti re'an waa'ee barreeffamaa barachuufan gara ogbarruutti ramadamee ogbarruumaan inni xumure jechuudha. Digirii isa barattees? Eeyyee. Barnoota itti fuftee moo naaf jechuudha? Isa booddee World Mishiniidhaan immoo maastarsiin hojjedhe. Teoloojii jechuudha. World Mishinii baradhee teoloojii. Isa barattee, okay. Erga yeroo sanaatii jedhama waggaa 2002 akka biyya kanaatti fakkaata CD keessa sadaffamatti hojjette. Amma bara 2016 keessa waggaa 14 Eliyaas hin badde. Baduu Eliyaas keessa immoo jijjiirama guddaa dhufe. Jechuun faarfannaan isintu beeka isin guddate ta'e hin guddanne ta'e hin beeku garuu istaayiliin ittiin faarfatamu baay'ee jijjiirame. Isa baqattee badde moo? Mana barumsaa si fudhatee badde moo? Faarfannaa isaa miisii goonee Tasalonqee keessa badee jedhu Tasalonqee keessa badee. Ammas biizinasii jalqabdee eessatti deebina garuu eessatti badde Eliyaas? Tasalonqee kana baajatumaan ittiin itti badu yoo qaban. Tasalonqeen magaalaa guddoo waan taateef magaalaa guddoo sun baajati isheen cima. Ulaagaan isaas hin cima. Badaa Tasalonqeetti baduun danda'u. Danda'een badu Tasalonqeetti jira. Laa wanti tokko si rakkisa. Faarfannaan guddate jettu arginni guddatee baddee faarfannaan guddateera jechuudhaafi waan dursine haasofnu qabna. Faarfannaan hin guddanne nan baqadhe jechuufis waan dursine haasofnu qabna. Faarfannaan yoo amma sagaleen isaa baay'ee guddateera faarfannaan. Akkaataan moor nama tiraaktii godhee akka muuziqaan isaa akkaataan itti faarfatamu isaa shubbisni isaa waan baay'een isaa manni varnishee dhoosaa muka xaawulaatti dibata varnishiin isaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Keessi isaa garuu baay'een isaa faarfannaa miti. Gaafa akkas jennu faarfattoonni baay'ee waaqayyoon jaallattanii faarfattan immoo jirtu dhiifama isin gaafachaa. Isinis rakkachaa jirtu akkuma koo. Kan barbaadamu qalamni isaa bareedee dibame sanadha. Uummata biratti. Uummata biratti, waldaa biratti, jaarsolii biratti. Kan hojii hojjetu immoo cimaan immoo sagaleema jiramti sagaleema naachuraal ta'een waaqayyoon sodaatanii masa isaan faarfatan sanadha. Amma la warri baay'ee sagalee irratti hojjechuu hin barbaanne irratti hojjechuu qabu. Irratti hojjechuutu irra jira. Warri yeedalloo babbareedaa jechoota wantoota warri kun otuu jecha keessan kaa'in fidan sana faarfannaa cimaa bareeduu danda'a akkuma sana. Warri hin barbaachisu jedhanii egaa sagalee isaa dhiisaati ergaa isaa dhaggeeffadhaa ka'a jecha warri faarfataniis nu sagalee isaas hin barbaanne. Sagalee isaa sirreeffachuutu isaan irra jira. Warri immoo faarfannaan sagalee duwwaa dheettanii sagalee duwwaa irratti hojjettanii waaqayyoon sodaadha. Ergaa isaa irrattis hojjedha. Faarfannaan sagalee duwwaas miti ergaa duwwaas miti. Lamaan isaati. So guddateera kan jennu yoo lamaan isaa wal duukaa guddateedha. Warri sagalee duwwaa fuudhanii ba'an jiru. Muuziqaa isaa duwwaa fuudhanii warri deeman jiru. Shubbisa isaa duwwaa fuudhanii warri deeman jiru. Isaan
waan dogoggoran qabu waan ta'eef as deebi'utu irra jira. Gara ergaa isaatiitti, gara dubbii waaqayyootti, gara sodaa waaqayyootti, gara waaqayyoon dhaga'anii waaqayyoo harkaa faarfannaa fudhachuutti deebi'utu irra jira. Warri immoo sagalee koo dhiisaati ergaa isaa dhaggeeffannaa immoo lallaba dhaggeeffanna sammuu. Isin immoo lallaba dhaggeeffanna paaster Kaffee faantu lallaba. Faarfannaa keessan barreessaati paaster Kaffee fa'itti kennaa nuuf lallabanii. Kanaaf lamaan keenya iyyuu sirrachuu qabnaan. Ana akkasittiin ni namana. Tokko warri sagalee bareedaa hin qabne sagalee keenya bareechachuu irratti hojjechuu nurra jira. Warri jireenya bareedaaf walaloo bareedaa hin qabne immoo walaloo bareedaa fi jireenya bareedaa fiduutu sinirra jira. Yoo akkas ta'e mootummaa waaqayyoo saba kana gidduutti bareechinee lallabuu dandeenya. Kanaaf anaan egaa kan na balleesse tokko ani warra sagalee koo dhiisaati ergaa koo dhaggeeffadhaa keessaa tokkodha. Baay'ee muuziqaa isaatti baay'een hojjenne sagalee kootti baay'een hojjenne ergaa mana hojjedhaan. Ergaa kanatti deebi'uudhaaf yeroo fi kenneeraan. Yeroon fudhadhe garuu gaappii ma uume malee hojii hin taane. Irratti hin hojjenne naan taane tokko biyya kana keessatti haalli mijataan hin jiru. Haalli itti sagalee koo fi walaloo koo fudhachiisu mijataan hin jiru. Saawundi koocharii cimaa hin qabnu. Leenjisaa cimaa hin qabnu. Qabaachuun nurra ture. Faarfataa utuu hin ta'in muuziqanyaa utuu hin ta'in namoonni sagaleedhaaf tireeningii kennan jiru. Barsiisaan akkuma baayoloojii, keemistirii, fiiziksii, herregaa kana namoonni waa'ee sagalee barsiisan jiru. Hin qabnu nama akkasii. Otuu jiraatanis buddeen hin qaban warra akkasii. Namni itti fayyadamu hin jiru. Namni itti fayyadamu hin jiru. Anuu itti fayyadamuu danda'an jiru. Kanaaf haalli wanti ani yaadee fi utuma hin beekin immoo yeroo na jalaa deemeera. Amma kana tureera jedhee annannaa gaafa akkas jedhan dhugumanii bade. Garuu hojjechuudhaaf badeen hojicha immoo hojjeten yoo na ga'e. Dilaansii guddaatu jira jechuudha. Na jalaa ture malee an lamaan isaan wal duukaa fudhadhee as deebi'uu barbaada. Isa sanaan yoo dhufe gaappii guddaatu jira. Gaappii guddaatu jira. Isa sana sirreeffadhee dhufuudhaaf immoo an nama waan baay'ee hojjetudha. Nama itti gaafatamummaa gurguddaa qabudha. Sababii kanaaf haalli koo immoo mijataa miti sanaaf. Kanaaf ani noormaalii waa'ee faarfannaatti baay'ee nama naaf ammayyuu tuma sicheessutti amaneeyyuu baay'ee faarfachuu akka hin danda'amu fakkilaas. Tuma sichi nama na ta'eyyuu tokko dhiyeessus waaqa ta'e sichi tuun bareeyyuu faarfataa guddaa ta'uu akka hin danda'u beeka. Garuu chaalenjii madha malee faarfannaa numan faarfannaa keessaayyuu yeroo baay'ee nan leenjisaa faarfattoota wajjiniin yoon walitti qabee haala mijeesse immoo keessa naa mijataa laas jedhee waantan hojjechaa jiru qaba. Wantani nama eegaa ture, waldaa eegaa turre, paasteroota eegaa turre, raajota eegaa turre edaa isaanii quban qaban. Kanaaf faarfattoonni ofuma keenyaati abbaatuuf mareedhaan bineensichi. Waan hojjetachuu qabnu, waan ijaarrachuu qabnu, waan sirreeffachuu qabnu, waan baay'ee qabna. Itti jirras quba qabdu achuma keessan dhufa jedhee yaada deebii. Faarfannaa moo barreessaa jirta amma? Dhugaa dubbachuudhaa fi ija jabaadhee akka duriitti faarfannaa barreessaan jira jechuu hin danda'u. Garuu faarfannaa barreessuu immoo dhiiseera jechuus hin danda'u. Dhiisuun hin danda'amu. Amma Eliyaas akka yaada sanatti baratee dhufa moo Eliyaasiin eeguu dhiifna faarfannaa irratti? Eeguu dhiistanii naan cubbuudha. Osumaan eegaa nan dhufa. Faarfannaa dhiisuu numaan faarfadha. Garuu akkan yaade sanatti qophaa'een dhufa jedhee yaada. Yoo inni baay'ee yeroo fudhate garuu isa duras hin beektan sana isinitti deebisa. Isuma nuu dhufta. Ayi nuu kottu malee. Amma faarfannaa kana keessa jirra amma yoo gara isaa kan biraatti sin fidaa utuma ammas kanuma keessa natti fakkaata hojii sadii immoo hojjechuutti kaate biyya kana keessatti. An kun Ameerikaa duwwaa jiran se'an hojii sadii hojjechuun. Ati garuu as biyya Itoophiyaa keessa teessee jireenya kee mo'achuudhaaf
kaampanii sadiif hojii hojjetaa turte. Mee sarara nutti himi isa kana aan dhugaa dubbachuuf namni keenya baay'ee akka dhaga'uun barbaada'an baay'een itti amana waan ta'eef ofii kooti. Hojii lama hojjetaa waldaa geggeessee beekan Awustiraaliyaatti waldaa afaan Amaaraa. Amma isaan gara yeroo guutuu hojjechuutti na fidanitti. Achirra darbee immoo Minisootaatti yeroo bara 2014 akka faranjiitti waldaa pilaantii goone yeroo waldaa pilaantii godhe sana Uberiin hojjedhaan raayidii isa asii jedhamu. Uberiin oofan ture sa'aatii 16 fa'aa Uberiin oofaa waldaa geggeessee beekan. Ofii kootee of danda'e waldaan haaraadhaa naa kaffaluu hin dandeessu. Naa kaffaluu miti waldaa sana waan baay'ee sappoortii godhuutu narra ture. Zeeroo irraa jalqabne waan ta'eef kanaaf yeroo itti sa'aatii 16 hojjedhu tureera. Yeroon sanbadduraa halkan sa'aatii dheeraa hojjedhee amma midnaayitii fa'aatti hojjedhee ganama barii ka'ee waldaa dhaqee waldaarraa immoo yeroo si'a tokko tajaajiltoonni raafannoo kadhata nama biraa geggeessaa kadhata geggeessee beeksisa himee lallabee yeroon itti gale beeka. Egaa waldaan sana immoo waldaan immoo ofiiseetti iyyuu gaaffii baay'ee qabdi. Inni sun hin bilbilaa kun hin bilbilaa sun sana jedhaa kun kana jedhaa bardanii waldaa baay'inaan narra jira jechuudha. Godhee beeka. Iddoo tokkotti immoo kun akka cubbuutti immoo ilaalama. Biyya lafaatti deebi'e jedhama. Faarfataan tokkoo fi paastariin tokko kan lallabaa wangeelaa namni yeroo koo guutuu kenneera jedhu tokko yeroo dhaqee hojii hojjetu akka itti immoo ilaalama. Ati immoo dhuftee hojii tokko miti biyya Itoophiyaa keessatti biyya hojiin hin jiru jedhamee yaadamu keessatti hojii sadii hojjette. Mee nutti taasisa. Waa'ee hojii gaafa haasofnu mootummaa faallaa ta'e lamaan fakkeenya fudhadha. Mootummaa faallaa ta'e lama jechuun mootummaa Waaqayyoo fi mootummaa Seexanaa. Waaqayyoo makiinaa gaarii oofuuf miti kan inni sa'aatii 24 hojjetu. Waaqayyo sa'aatii 24 hojjeta. Akka hojii dhaabee beeku. Akka hojii hin dhaabu. Akka garuu makiinaa gaarii oofuuf miti. Mana gaarii ijaarrachuuf miti. Uffata gaarii uffachuuf miti. Birrii guddaa akkaawuntii irraa qabaachuuf miti. Waan kan biraa tokko hin qabu garuu sa'aatii 24 hojjeta Waaqayyo. Inni hojjetaa jechuudha. Seexanas yoo fudhattee sa'aatii 24 hojjeta. Isa iyyuu abdii hin qabu. Gubannaan bara baraa badiisi bara baraa akka isa eeggatu gaannama akka isa eeggatu beeka seexan. Garuu sa'aatii 24 boqonnaa malee hojjeta. Makiinaa gaarii oofuu barbaade miti. Mana gaarii ijaaruu barbaade miti. Sooressa biyya lafaa kanarraa beekamaa ta'e tokko ta'uu barbaade miti. Jirratti mana ijaaruu barbaade yookaan immoo galaana jalatti mana ijaaruu barbaade jireenya adda ta'e tokko uumuudhaafiti sa'aatii 24 hojjetaniti. Hin hojjeta garuu. Namoonni ati biyya lafaarratti argitu kun mootummaa kana lamaan keessaa tokkoof bulu. Yookaan mootummaa Waaqayyoof bulu yookaan mootummaa Seexanaaf bulu. Yookaan Waaqayyoos ta'anii boqonnaa malee hojjechuutu isaanirra jira. Nyaachuu duwwaaf isaan illee nyaatu ni mootii hojjetanii hojjettee nyaatta mati. Yoo hojjettee uffatta mati. Yoo hojjettee badhaafamta miti dee. Yoo hojjettee nama guddaa taata miti. Waaqayyo sanaaf miti garuu sa'aatii 24 kan hojjetu. So maaf hin hojjetu namni? Ani hojjechuutti amana. Yoo Waaqayyoon waaqessita ta'e hojjetaa Waaqayyooti yoo taate paastirii yoo taate luba yoo taate faarfataa yoo taate raajii yoo taate maaltu si laba duwwaa irratti hajii dubbachuu duwwaa irratti ni sinne maali? Maaf waldaa nyaatta maali? Waldaan nyaachistu si nyaattu waldaan nyaata hin taatu waldaa dhaafati. Hojjechuu turre jira jedheen amana. Hin fayyadamta biyya fayyadda wanta ta'eef. Gama kan biraadha immoo macaafa qulqulluun maal jedha Yesuus Kiristoos? Beela'eef naan beela nan baasne jedhani. Hin beelofta taanaan tumti beelaa beela baastan. Waldaan beela baasutu lora. Eega paastariinu raajiinu hin beelaa yoo ta'e attamtiin beelaa beela parsanaalii waamamaa minni. Amma paastar Kaffeeni gaafa Waaqayyo bira dhaqu beela'een naan beela nan baasne yoo siin jedhe atuu beelaa dhatte beelaa turte lafarra.
Atoo nama kadhatta akkamittiin nama kadhatuuf waa kennita. Tajaajilaa taanee utuu hojjechuun nurra jiru lakkeen yeroo koo kenneera innee beela'uuf nama kadhachuun nurra hin jiru qooda isaa hojjennee namoota nyaachisuuf namoota gargaaruutu nurra jira jettaati. Sirriitti. Maal jechuudha yeroo kennu? Maal yeroo kennu jechuun maal jechuudha? Isa jechuun ani amma inni hojii hojjedhu yeroo koo waaqayyoon qabu jechuudha. Ani nan dhawwadde yeroo koo waaqayyoon. Hojiin waaqayyoon yeroo dhawwachuudha. Biizinesiin waaqayyoon hojii dhawwachuudha. Yeroo dhawwachuudha. Barachuun waaqayyoon yeroo dhawwachuudha. Akkasii. Anaaf miti. Akkasii yoo ta'e dogoggora guddaa keessa jira. So booddee jechuudha amma jalqabameera iyyuu sana dubbachuun barbaadu. Sana dubbachuun barbaadu. Waldaa dhaabanii waldaatti qabatanii hanni kan geggeeffamu saamichi kan geggeeffamu jireenya namaa waaqayyo sitti dubbate akkasiin jedhanii birri nama harkaa fuudhuuni hanni kana caalu jiru. Tokkoffaa raajii sobaa dubbatte lammaffaa birrii namaa fudhatte cubbuu guddaadha. Sababii kanaaf amma namoonni keenya dhaabannee yaaduun gaarii natti fakkaatan. Yeroo kennuuni waaqayyotti amante jechuuni umurii kee guutuu waaqayyoof hin kennine taanaan kan waaqayyo miti amanaa ta'uu hin dandeessu. Amantiitti taanaan yeroo kee gaafas kennite. Yeroo kan biraa isaaf iddee kennita. Jireenya kee kenniteetta taanaan eessaaf idda yeroo kan biraa yeroo hambifatte qabdaati. Atama jireenya kee waaqayyoof kenniteni. Gaafa amante kennite. Jireenya kee kennite jechuun yeroo kee kennite jechuudha. Umurii kee kennite jechuudha. Eessaaf idda yeroo sababa waldaaf kennitu. Kabiraan lafa kennamu hin jiru. Eessa jira? Kanaaf amanaan hundumtuu yeroo isaa jireenya isaa waaqayyoof kenneera. Sirriitti. Yeroo dhaqee biyya bushus, yeroo dhaqee hospitaala keessa hojjetus, yeroo dhaqee warshaa keessa hojjetus yeroo isaa kenneera. Hojiima waaqayyooti jechuudha wanti inni hojjetaa jiru. Ijoollee Wallaggaa Yuunivarsiitii Silasiin jedhee wajjin wanti nuyi haasaa turre tokko jira. Dookteriin maaliif luban ta'u? Maaf paastariin ta'u? Dhaqee dhukkubsataa yaalaa oolee dhufee maaliif sirna qulqulleessuu, sirna kennaa qulqulluu kennu, sirna cuuphaa qulqulluu maaf hin geggeessu dookteriin? Amma namni qabxii guddaa fide meedisinii baratanii amma akka biyya keenyaatti. Innumti tokkoffaan suni maal dhufee hojii lubummaan hojjetu waldaa keessatti. Isa kana dhiifama walii goona dhimma yaada warra waldaa geggeessanii wajjin. Sababni isaa maalidhaa? Amma namoonni digirii maastarsii PhD baatanii waldaa kiristaanaa tajaajilan jiru. Dura garuu namoota qabxii dhabantu teoloojii gala. Isaantu gala. Amma namoota ciccimaa, investoroota ciccimaa, doktoroota ciccimoo, abbaa qabeenyaa ciccimootu waldaa kiristaanaatti dhufaa jira. Isaan kana jireenya isaanii akka isaan sirreessan godhan jechuudha. Nan ilaallatu miti isaan luboota isin jedhaniire. Lubi nama lama sadii miti amma. Nama hundumaatu lubadha. Garuu ga'ee hojii waldaa kiristaanaa keessatti qabaachuutu isaanirra jira. Yoo dhuguma waaqayyoof of kenneera ta'e hojjetaan mootummaa ministeerri tokko maaliif waldaa keessaatti paastarii ta'een tajaajilu? Guyyichoo guyyaa boqonnaati sanbata. Galgalachi bulaa ministeerri biiroo keessa bulaa. Kadhachaan bulu. Waldaan dhaquun tajaajilu. Ministeeronni akka luban taane maaltu dhawwe? Rakkoon keenya kan sirreessuu qabnu achi kaasneetu sirreessuu qabna. Kanatti waan hin amanuu fanaanii hojjechaa tajaajiluun hin danda'ama. Hojjechuun nurra jira. Isayyuu hojii baay'ee cimaa ta'e sa'aatii dheeraa hojjechaa hojii waaqayyoo hojjechuun hin danda'amu. Ani yeroon hojii hojjedhus yeroon koo kanuma waaqayyooti. Suuqii keessaan gurgura yoo ta'e yeroon koo kanuma waaqayyooti. Makiinaa ofii raayidiin hojjedha yoo ta'e yeroon keessatti hojjechaa jiru isuma waaqayyoof kennedha. Walakkaan kennineefan waaqayyoof. Yoo investimentii irratti hojjetta ta'e gamoo ijaarsita ta'e yeroo dhaabbattee boolla sana qochisiistu lafa sana sibiila gaafa buustu dhagaa gaafa buustu injiinaraajiin gaafa haasoftu qalama gaafa dibsiistu waan hojjettu hundumaa gaafa hojjettu yeroo waaqayyoof kennite keessatti hojjetta. Yeroo natti waaqayyoof hin kennin tokko iyyuu hin jiru. Waliin gowwoomsinu luboonnis wangeelaawwannis raajonnis waliin gowwoomsinu hundi keenya yeroo kennineerra. Hojiin hojjennu hojjettan garuu isa keessuma hawaasaa dubbadha.
Baay'ee riilii waan namoota keenya chaalenjii godhu kaafni haasa'arraa nama baay'eetu kanatti gargaaramaa hidheetan amanaan. Kanaafi nu warri tajaajiltoonni hundumtuus maaltu na keessaa wanti addaan hojjechuu danda'u jennee yaannee waldaa kiristiyaanaa gara sanatti shiftii godhuutu nurra yaada. Akkuma jettee warri immoo lakkii an hojiin hojjedhu hojii addaatii kan hafuuraa miti jennee warri yaannu wanti hundumtuu hafuura baay'isa wayi. Amma Museedhaan maal jedhe Waaqayyo namoota hafuura ogummaatiin guutamanii sibiila walitti tumuu danda'an abaluuf abaluudhi maqaa nama lamaa dhaheetu isaan hojjetan hojii mana qulqullummaa kanaa jedhe. Sibiila walitti tumuunu hafuuraani. Siigaleerani makaanikummaan hafuuraani jechuudha. Dookterummaan hafuuraani. Hundumtuu wanti nu hojjennu si'a tokko nuyi hafuura qulqulluun guutamne lammaffaa dhalanne irra taanaan wanti nuyi goonu hundumtuu mootummaa Waaqayyootiif dhimma baasaa jechuudha. Namoonni ala jirrus an tajaajiluu hin danda'u hojii mokoo kan hojjechaa biyya geggeessaa dookterii dhukkubsataa fayyisaa gargaaraa warshaa keessaa hojjechaa uberiin raayidii oofaa ammayyuu luba ta'uu nan danda'a faarfataa ta'uu nan danda'a jechuu hin dandeenya jechuudha. Amma Awustiraaliyaa waldaan ture sana yeroo achi ture baay'ee mucaa xinnoo ture zuuzuu inni waamnu Jooseef maqaansaa baay'ee mucaa gobazii ture isan dargaggoota irra kaa'e adaltii tokko kaa'een isa jala isa kaa'een namicha guddaa sanaanii mucaa kanaa paasterii goonaati paasterii yuus paasterii goonaati naa leenjisi gara sanatti hin jedheen. Mucaan kun dhaqee barateetu qabxii guddaa fideetu Awustiraaliyaa Sidnii keessatti meedikaal daakterii ta'e. Daakterii ta'e yeroo as dhufu waldaan maal goote fuute paaster kaffeen nama kana paasterii taata jedhaniitu yuus paasterii godhanii mooti. Doktera dhasii? Doktera jimaata amma dafnoodha amma jimaataatti dhukkubsataa tajaajilaa tura. Sanbaduraa leenjii kenna ijoolleedhaa fi warra yuuziidhaa fi sanbata guddaa paasterii isaaniiti. Ganama kan isaaniiti galgala kan warra guddaati. Mucaan kun akka kanatti hojjetaa jira. Doktera fayyaati asii immoo paasteriidha. Hin danda'ama jechuudha. Sirriitti. Wanti nu dhowwee hin jiru. Asii faarfataa, asii immoo investerii, achi immoo waan tokko namni boqonnaa baay'ee qaba. Poteenshaalii nu keessa kun sirriitti bahuutu irraa jechuudha. Kanaaf waan guddaa isaa nuuf fiddee Waaqayyo si yaabbisu baay'ee dhaggeeffattoonni keenya kanarraa waan guddaa baruu danda'u dheetan yaada. As keessaa tun bahini paaster Phaawulos dunkaana hodhaa akka ture jalqabaa dubbachaa turre. Amma wangeelaawwiin lubni paasteriin raajiin Phaawulosiin caalu jira amma nu gidduu. Ani yaadu. Bizinesii guddaa ture dunkaana. Dunkaana hodhuun bizinesii baay'ee guddaa. Bizinesii baay'ee guddaa. Inkaamii guddaa fidu. Namni Phaawulos caalaa waa'ee Yesuus Kiristoos dubbate hin jiru. Hin jiru qixxeessaatti. Hin jiru. So hojjechaa tajaajiluun hin danda'amu. Kana sirriitti jajjabeessuu qabna. Garuu yoo guutummaa guututti hundumti keenya gadi yaanee hojjenna jenne namoota doggorsinu qabnaa laata jedhee yaada. Tarii waldaan kiristaanaa hojii gurguddaa waan qabduuf ofuma isheetiyyuu. Nama dhibba kaase Waaqayyoo ta'e namni dhibbi hojii hojjetee tajaajiluu qaba yoo jenne tarii dogoggoruu waan dandeenyuufi namoonni hojii akkasii hojjechaa tajaajiluudhaaf Waaqayyo isaan waame jiraachuu danda'u. Gonkuma waan hundumaa dhiisanii waldaa kiristaanaatti galanii tajaajiluutu narra jira jedhanii warri amanan yoo jiraatan immoo chaalenjii isaas danda'utu isaan irra jira. Waldaan kiristaanaa immoo ijattiin kana gargar baastu qabaachuutu isarra jira. Amma si'a tokko lafa hojiin hin jirres miti waldaan kiristaanaa. Garuu ofiisii banatanii taa'anii kolfaa oolanii gaanii sa'aatii afuritti ba'anii buna dhuganii ol deebi'anii ba'anii laaqana nyaatanii bakka lafa waldaatti argamuun hojiitti fakkaata luboota yookaan paasteroota yookaan raajota amma jiranitti. Kadhachuu namoota illee hin kadhanne cillumadhanii seekulaariin godhanii biiroo magaalanii ba'antu jira. Namoonni akkasii kun of sirreessuun dirqama ta'a. Namoonni amma waldaa keessatti hojiin isaanii hojii paasterummaa duwwaa ta'e haala mijeessuu irratti hojjedhaa malee har'uma ba'aa jechuu miti. Rakkoo akka nu humnetti eeggannaa gochuun nurra jiraata ta'eef. Garuu namoonni yeroo keessan guutuu waldaa kiristaanaaf kennitanii hojii kan biraa hojjechuun akka dandeessan beekuutu sinirra jira. Jaarsolii waldaas immoo ni yamanii baay'ee kan si dhibu. Si'a tokko jaarsolii waldaa ta'ee tajaajileeranii waldaa Inxooxxoo Makaana Yesuus. Tajaajiluma dabalataa
miidiyaa irratti argate lubni keenya. Tajaajila dabalataa jechuudha. Tajaajila wangeelaa ta'ee tajaajila dabalataa. Akkamittiin tajaajila dabalataa tajaajila nariinaa jedhan. Hubannaa akkasiitu jira. Waldaan kiristiyaanaa luboonni waan hojjedha yoo isaan jedhan. Wangeelaawonni waa hojjechaan wangeelaawii ta'a yoo jedhan. Raajonni waa hojjechaan raajii ta'a yoo jedhan jaarsolii waldaa kiristiyaanaa gufuu ta'uun isaanirra hin jiru. Shaakalli akkasii kun gufuutu isarra jira. Suuta namni hojjechaa luba ta'u yoo jiraate. Namni yuunivarsiitii barsiisaa luba ta'u yoo jiraate. Namni biizinesii hojjechaa luba ta'u yoo jiraate. Namni investimentii hojjechaa luba ta'u yoo jiraate gahee hojii kennuufii qabdi malee amma rakkoon jiru waldaan kiristiyaanaas akkasii. Fincaan naquu nu eeyyamsiisuu qabda jechuu barbaadu. Namoonni baay'een luboonni baay'een utuma hojjechuu barbaadanii maltiin amma baay'een isaanii seekulaaris namoota baratan spirituaalis namoota baratan. Barsiisaa kolleejjii barsiisaa yuunivarsiitii ta'anii luba waldaa kiristiyaanaa ta'uu ni eeyyamtu waldaan. Waldaan kana sirreessuu danda'uutu nurra jira jedheen amana gama kan biraadhaan maaliif isaanuma duwwaarra yoo keenye hin ulfaata wantichi. Waldaan kiristiyaanaa adama waldaa keetu siif eeyyamaati hubarii hojjechaa namni waldaa keetii tokko namni natti dubbate jira naan. Booddee durii yoomti yoo si reebdee paasterii waldaa isaanii reebdee duriyeeni jedhu dhaabi jedhanii waldaan si kadhachaa turan akka jiran odeeffannoo qaba. Waldaatu ni eeyyamtu yeroo baay'ee. Yoo qophiin isaa baay'ee cimaa ta'ee isuma duwwaadha ta'e isuma sirriitti qabudha dhaloota. Yoommoo hojjechaa tajaajiluutu irra jira jedhanii amanan waldaan kiristiyaanaa kana eeyyamuu danda'utu irra jira. Anammoo hojii koo waajjira kootii hojjechaa luba ta'uu danda'uun qaba jedhee amana. Utuun hojii koo hin dhaabin hojii koo hojjechaa hojii lubummaas hojjechuu hin danda'a jedhee amana. Wanti na hir'isu jiru. Waldaan ilaa amma gaa waldaan achi hin geenye waldaan achi gaa warratti hojjechuutu irra. Amma nama tokkoon hojii hin naqin jennee miindaa luminaan nuuf garuu baay'ee xinnoodha. Maatiin lubaa yookaan paastariidhaa jireenya warra kaanii gadiiti kan isaan jiraatan. Xinnoodha wanti waldaan kaffaltuuf. Ijoolleen akka gaariitti baratanii maaddii gaariitti dhiyaatanii uffata gaariin qabanii ijoolleen kun maal jibbu? Luba ta'uu paasterii ta'uu barbaada. Waldaayyuu hin jibbu. Waldaayyuu hin jibbu. Maaliif abbaa koo waldaatu fuudhee akka godheetu akka godhe jedhanii waan yaadaniif akka ijoollee warra kaanii garaa isaan gahee waan hin nyaanneef baay'ee jibbu jechuudha. Kanaaf geggeessitoonni gara sanattis dhufanii nama kana sa'aatii meeqaaf barbaanna? Sa'aatii 40 fi fuul taayimii yoo ta'e eekkoo sa'aatii 40. Garuu eekkoo sa'aatii 40 dhiifneetu guyyaatti sa'aatii 24 gaafanna luba sanarraa. Akkas ta'uu dhiisee hubatanii okay namni kun maatii isaa gaggeeffachuuf yookaan miindaa guddaa kennuufi. Sigalee mana isaa jireenya isaa gahuu danda'a biyya kana keessatti jedhamee waan yaadame horii guddaan kennamuufi irrara. Lakkii waldaan immoo kan dandeessu. Namichi kun immoo ofii isaatii maal gochuu danda'a? Amma fakkeenyaaf waldaan faranjootaa Awustiraaliyaattis Ameerikaattis beeku kitaaba barreessu waa'een isaanii. Kitaabni sun galii isaa guddaadha. Isumaaf dhaqa. Kitaaba tokkorraayyuu inni aadaan dubbisuu baay'ee bayeessa waan ta'eef achitti kitaaba tokkorraayyuu inni mileenarii ta'uu danda'a. Horii qaba jechuudha. Kanaaf hojii isaa hojjeta, kitaaba isaa biratti barreessa, kitaaba barreessuun immoo yeroo amma meeqa inni fudhatu beektaa yeroo isaa baay'ee irratti investii godhee horiin sun gara isaa dhaqaa yookaan immoo wantoota biraa qabu jechuudha waan hojjetan. Yoo madaqee hojii biraan hojjedhuudhaan kanaaf ilaaluun nurra. Fakkeenyaaf amma iddoo koo luba guddataa buuse'a. Luba guddataa yeroo buufne duraan dursa jaarsolii wajjin haasofne. Nama kana wanti nu ilaallu ga'aa miti. Sigalee ga'aa miti. Ankoo caala miindaan isaa kan inni ittiin qaxarame. Garuu gaadha ni eekoo ga'aa miti. Maal wayyaree hojii biraa barbaannaaf. Akka nu hojjetu murteessina jechuudha iddoo biraati. Waldaa tajaajilaa luba ta'ee iddoo biraati akka nu hojjetu. Waldaan kanarraa waan isaan baraniif hin hojii sekulaarii moo hojii spirituaalii hojjeta? Egaa koo egaa isatti dhufna. Mucaa tokko seenaa jedhamti maqaa ishee onni rakkoon waldaa keenya keessatti. Isheen akka diistiriiktii akka Minisootaatti gahee guddaa qabdi. Itti gaafatamtoota taatee hojjetti. Hojichi hojii wangeelaati wanti isheen hojjettu. Isheen gaafadhiyan etuun dhufinin guddataan yeroo dhufu maaloo si biraa hojii argachuu danda'a paartaayimii. Hojichi hojii wangeelaati waan ta'eef sammuu nama tokkotti waan ulfaatuu fi yoo hojii biraa hojii akka namatti hin ulfaanneef jecha innis immoo chaalenjii biraa keessa akka hin galleef jechaan gaafadheennaan
anoo lubaan dhugaa dubbachuuf ammaaf hojiin qabu naan jette. Maal gochuun na yaade. So namni kun dhufee hojii jalqabee utuu inni hin turini an biizinasa keessa waan hin jiruufi biizinasa xinnoo akka inni jalqabuun godhe jechuudha. Lubuma ta'e. Lubuma ta'e. Amma biizinasa xinnoo hojjeta waan yeroo isaa guutuun fudhanne waldaadhaan immoo hojjetaa jira. Si galee namni kun egaa amma ofirra darbee iyyuu bor maalitti dhufa? No anaan damuuzi na barbaachisu. Waldaa kana keessa tajaajiluu nan danda'a. Sila waa'ee Phaawulos kaaftee taati. Waan isa ga'uu fi waan ministirii isaa ga'u tajaajila isaa tiraavelii godhuudhaaf namoota inni fudhatee deemuuf waan isa ga'u hundumaa fide ture biizinasii isaa sun. Si galee waldaan hubannaa kennuu bira iyyuu hin geenye. Tokko hubannaa kennuu biraan waldaa ga'u lubbi sun paasteriin sun akka nurii gaa argatu gochuu lama immoo akka inni bahee hojjetuuf heeyyamuun keenya baay'ee ogummaa guddaadha jedheen yaadaan waldaan itti kanarraa bartee malee akka ittiin geggeessitoonni keenya hin miidhamu baay'ee. Isa duwwaayyoo utuu hin taane amma waa'ee biizinesii haasa'u namti nuyi waldaa kan biraa yoo kan dhaqee tajaajilu na eeyyamanii tajaajilaadhaaf miindaa kaffaluuf taanan waldaan biyya kanatti lubi tokko nama cimaa isaa barbaadde qaxaratti ni waldaan. Nama cimaa kana waldaa tokkoof kaase miti Waaqayyo. Wanti waldaan beekuu qabdu. Dhaloota kanaaf kaase. Erga qaxarte garuu waldaa sana keessaa guyyaa tokko kan inni gadi hin baane hiiti waldaan. Birrii kennitiif waanta ta'eef. Tajaajiluma kan biraayyuu biraan deemee tajaajile waldaa kan biraa barsiisee kutaa biyyaa dhaqee tajaajile magaaluma kana keessa magaaluma keessa jiru keessa deemee tajaajile waa tiraanspoortii kennitiif miti waldaan. Yoon argate naa waldaan. In Yemen, even secular hojjechuu miti spiritually ma waldaa kan biraa dhaqee akka inni barsiisee akka inni tajaajilee walii gad deemu ni Yemen. Sanumatu Yemen iyyuu hojii sana keessa jiraniin hojii sana keessa daangaa isaa bal'isuuf hin danda'amu. Yookaan miindaa ga'aan kaffalan akkuma ati jette. Amma isaan kun waa'ee luboota waa'ee paastorootaa yoo haasa'u nani waa'ee faarfattootaa waa'ee muuziqeessitootaa waa'ee ogeessota suur-sagalee. Amma ogeessota suur-sagalee jechuun yeroo darbe paanel diskeeshinii qopheessinee turre dambalii irratti. Nuun Waaqayyoon waameera jedhee mucaan suur-sagalee hojjetu tokko. Akkuma luba tokko waame Waaqayyoon waameera nuun jedhe. Utuu Waaqayyoon waameera jennee namannu ta'e maaliif sirban waraabnu turre? Maaliif viidiyoo sirbaan hojjennu isaanoo baay'ee nuun kaffallu jedhe. Nuyi hojjennuma viidiyoo sirbaan hojjennu jedhe. Hojii luboonni hojjetan hojjennaa jedhe. Garuu sadarkaa lubaatti miti Waaqayyo kennaa isinii kenneera. Waaqayyo nama kana kaaseera jettee waldaan kiristaanaa nuun beektu jedhe. Waldaan kiristaanaa wanti sirreessuu qabnu baay'eedha. Isa iyyuu maal jedhame amma barreeffamee hin jiru jedhamuu danda'a jedhe. Hafuurri tokko kennaan hafuurri qulqulluun kennu garuu garaagari jedhamee caafamee jira. Hojiin garaagaraa abbaan hojjetamuuf garuu tokko jedhamee caafamee jira. Achi keessa jiran jedhe. Ani akkasitti yaadeen beeku. Ajaa'ibe baay'ee. Kanaaf waldaan kiristaanaa wanti dhaabannee yaadnee sirreessuu qabnu kennaa Waaqayyo nuu kenne tooratti gashinee jeeqamuu kana rakkachuu kana yoomuu kana keessaa bahuudhaaf waldaan kiristaanaa nama waan inni hojjechuu danda'u irratti akkaataa inni itti hojjechuu danda'uun haala mijeessuu danda'uun baay'ee gaariidha. Lubootaafis faarfattootaafis muuziqanyootaaf muuziqaa taphatan kanaaf ogeessota suur-sagalee kanaaf kaameraamaanota jechuudha. Kaameramaan immoo waldaan hin barbaachisa jettee yaaddu. Garuu amantoota kan balleessaa jiru immoo hojii isaan hojjetan kanadha. Hojii isaan as duuba dhaabatanii hojjetan kuni amantoota balleessas amantoota sirreessas. Namni amma achirraa ilaala wanta ta'eef. Ogeessonni kun koo waan salphaa miti wanti isaan hojjetan. Waan salphaa miti. Hojii waldaa kiristaanaa keessa. Kennaa si keessa jiru kana ogeessa kanatu baasaa jira. Waan nuyi haasofnu kana ogeessa kanatu baasaa jira. Garuu ogeessi kun nama Waaqayyotti itti amantu waldaan kiristaanaa har'a. Raajiidhaa, paastariidhaa, lubaa Waaqayyotu kaase jettee amantu. Kanaaf waldaan kiristaanaa qabeenya gaggatte baay'ee waan qabduu fi isa yoo funaante qabeenya guddaa argachuu dandeessi. Kennaan amantoota keessa jiran hundinuu kan waldaati. Qabeenyadha malee maallaquma ta'amu. Birrii masa waldaan kiristaanaa amma
dhiifama naa godhi malee waan tokkotu jira. Birrii waldaaf kaffaltu hin qabdu taanaan hin dhufin jedhanii amma beeksisanitti ga'anii roobba. Waldaan kiristaanaa. Birriin kennitu taanaan miseensa keenya miti hin dhufin jechaa. Amma kanaatti vaaliyuu amantootaa gadi bu'aa jechuudha. Yooti waldichaaf birriin kennitu ta'e dhimma lubbuu keetiin qabdu jechuudha waldaan. Hamma kanaatti adeemaa jirra. Jara sana yoo qabne garuu yoo jara sana qabne qabeenya guddaa Kennaa isaan keessa. birrii malakkaamu maallaquma akkaawuntiitti galu yoo nama sana argatte argatta. Akkasi. Nama sana hin arganne taanaan siin kennu waayee.